Yisaaq jechuun kolfuudha, Eeseq jechuun immoo boo'uudha. Bara Abrahaam beela turerraa bara mucaasaatti beelli inni ta'e isa caalu ta'e jedha. Bara beelli bu'u Abrahaam Waaqayyotti dubbatee gara Gibxitti gadi bu'ee ture. Gaafa gadi bu'u Saaraan obboleettii kooti jedhee himate. Isa kana immoo Yisaaqitti hime gaaf tokko. Yisaaq isa kana sammuu isaa keessaa qaba. Maaliif obboleettii kooti jettee himattee jedhee gaafate Yisaaq hin barreeffamne. Maaliif jettee himattee jennaan warri Gibxii warra namaa hin fudhatu yoo warra kooti jedhe na ajjeesu jedheetani jedhe. Yisaaq akkas jedhe anis gaaf tokko gara Gibxitti gadi hin bu'a yoon ta'e haadha warraa yoon qabaadhe obboleettii kootiin jedha malee haadha warraa kootiin jedhu. Yisaaqii fi Eeseq. Yisaaq jechuun kolfuudha, Eeseq jechuun immoo boo'uudha. Eeseq jechuun mormiidha. Eeseq ማለት ክርክር ማለት ነው። ይስሐቅ ማለት ደግሞ ሳቅ ማለት ነው። Uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 17. Isa bara Abrahaam malee beelli guddaan tokko biyyichatti bu'ee ture. Yisaaq gara mandara Geerar dhufee Abimelek mootii Filistiyaa bira dhaqe. Waaqayyo garuu yommuu Yisihaaqitti mul'ate biyyaan sitti mukeessa taa'i malee biyya Gibxi gara gaditti gad hin bu'in. Biyya kana garuu galaa ta'iitii jiraadhu. Ani si wajjin nan ta'a. Si eebbisa. Anoo biyya kana hundumaa siif sanyii keetiifis nan kenna. Isan abbaa keetti mi Abrahaamitti san kakadhe sirrattan jabeessa. Sanyii kee immoo akka urjoota waaqarraa nan baay'isa. Lafa kana hundumaa sanyii keef nan kenna. Lafa kanarra kan jiranu sababii keetiif hin eebbifamu. Abrahaam dubbii koo waan dhaga'eef seerrota koo abboommii koo hunduma isaa waan eegeef ani kana siif nan jabeessa jedhe. Akkasitti isa sila gadi bu'aa jiru dhiisee Yisaaq Geerar keessa jiraate. Waa'ee haadha manaa isaatii namoonni Geerar gaafa isa gaafatanii isheeni obboleettii kooti jedhe. Isheen ija namaatti waan toltu kanaaf haadha manaa kooti jechuu hin sodaatu. Erganni guyyaa baay'ee achi ture gaaf tokko Abimelek mootiin Filistiyaa karaa isaa qaamanaa gad ilaale. Isaa kunoo Ribqaa haadha manaa isaa wajjin otoo wallaansa'u hin arge. Innis Yisaaqiin waamsisee akkas jedhe kunoo isheen haadha manaa keeti akkamitti obboleettii kooti jettaree jedhee isa gaafate. Yisaaq garuu deebisee akkan hin duuneefan kana dubbadhe malee haadha manaadhuma kooti. Abimelek wanti ati narratti hojjette kun maali? Abimelek abboommii Yisaaqiif baase eenyullee namicha kana warra isaas ijoollee isaas maatii isaas horii isaas tuqee yoo argame tokkichumaan ajjeefamu jedhee seerrota baase. Biyya sana Yisaaq midhaan facaasee waggaadhuma sana keessaa dachaa 100 hin gashate. Waaqayyos isa hin eebbise. Bara Abrahaam beela turerraa bara mucaasaatti beelli inni ta'e isa caalu ta'e jedha. Bara Abrahaam beelli ture Abrahaam Gibxitti yeroo baqa gaafa mana abbaa keetii bahe jedhu Waaqayyo bara sanatti beela buusee ture. Bara beelli bu'u Abrahaam Waaqayyotti dubbatee gara Gibxitti gadi bu'ee ture. Gaafa gadi bu'u Saaraan obboleettii kooti jedhee himate. Isa kana immoo Yisaaqitti hime gaaf tokko. Yisaaq isa kana sammuu isaa keessaa qaba. Maaliif obboleettii kooti jettee himattee jedhee gaafate Yisaaq hin barreeffamne. Maaliif jettee himattee jennaan warri Gibxii warra namaa hin fudhatu yoo warra kooti jedhe na ajjeesu jedheetani jedhe. Yisaaq akkas jedhe anis gaaf tokko gara Gibxitti gad hin bu'a yoon ta'e haadha warraa yoon qabaadhe obboleettii kootiin jedha malee haadha warraa kootiin jedhu. Beela bara Abrahaam ture sanarra kan caal bara Yisaaq nama kakuu kanaatti immoo hin ta'e jedhe. Garuu waan nama dhibu mucaan kun Yisaaq gara biyya Abimelek gara Geeraraatti gadi bu'e jedhe. Biyya Geerar jedhamtu kana keessa gaafa gadi bu'u yaada isaatiin barii bar tokko abbaan koo gara Gibxitti baqatee beela ooleera waan ta'eef anis gara Gibxitti baqadheen karaa ebeluun oolcheen sin oolchu Waaqayyo karaa kan biraasii qaba. Karaa ebeluun qaqqabeen sin qaqqabu Yesuus. Abbaan koo gaafa beelli biyyatti bu'u gara Gibxitti gadi bu'ee beela jalaa hafeera. Anis gara Gibxitti gadi bu'een beela jalaa ooleen akkuma abbaa kootii eebbifameen ba'a jedhee gaafa beelli biyya isaatti bu'u innis karaa abbaa isaarra bu'uu jalqabe. Soba abbaan isaa sobe sobuu barbaade. Abbaan isaa kaleessa dogoggoraanii Gibxiin gaafa dhaqu haadha warraa isaatiin maal jedhe? Warri kun warra kooti jedhe si ajjeesu waan ta'eef na ajjeesu waan ta'eef obboleettiidha waliin jenna. Sobee mana mootii Gibxii galee warqee fuudhee gadi ba'e. Seenaa kana beeka Yisaaq. Beelli gaafa dhufu Yisaaqis karaa abbaan isaa irra deemuu barbaada. Gaafa inni Geerariin ga'u garuu Waaqayyotti dhufe akkas jedhe hin dhaqin lafan sitti mu malee hin dhaqin. Kan abbaa keetti mee abbaa kee gaggeessee fidee Gibxiin keessa kaa'e anadha. Ati garuu biyya abbaan koo dhaqeen naqa jettee hin naqin. Ati garuu iddoo abbaan kootti nama ta'ettan naqee nama ta'a jettee hin naqin. Ati garuu lafa abbaan kootti miliqettan miliqa jettee hin naqin. Iddoon abbaa kee miliqse nama biraan nyaata. Iddoo abbaa kee dhokse nama biraa hin liqimsa hin naqin. Iddoo abbaan kee dhaqee otoo hin taane iddoo an sitti agarsiisetu iyyuu lafa onaa yoo ta'e si dabarsaa. Me akkee iddoo Waaqayyo naan jedhen naqaa jedhe.
waaqayyo addaam namicha jedhamu nama sana otuu nuumin nama dadhabaa nama bor edan gannat keessatti dubartiidhaaf jedhee nama saganee deemu sanaaf jalqaba otuu addaamiin hin uumin biddeena inni nyaatu uume iddoo inni jiraatu uume waan inni keessa darbu uume otuutiin dhalatin waaqayyo carraa 100 gadhiiseera waa'ee keetiif waaqayyo otuutiin dhalatin carraa 100 waa'ee keetiif gadi baase hojii ayinatii 100 gadi baaseera baay'een isaanii biyya arabaa deemanii darbeeraaf baay'een isaanii garuu biyya arabaa deemanii du'anii baay'een isaanii karaa bishaan irraa deemanii darbeeraaf baay'een isaanii garuu karaa bishaan irraa deemanii bishaan ashaboo keessatti mul'uu ta'anii karaa ebeluuf darbee miti waaqayyo karaa sii dabarsuu qaba maqaa kee waamiitii mee akkas jedhi karaa naa dabarsuu qaba jedhame maalo raajii minteedhaaf karaa dabarsuu qaba ebeluudhaaf karaa dabarsuu qaba namni tokko karaa qabdaa jedhe karaa qaba waaqayyo Isaak karaa abbaan koo ittiin deemee milkaa'e tokko jira jedhe waanuma abbaan koo godhen godhe waanuma abbaan koo godhe soba abbaan isaa sobee sin soba beelli dhufee jenna waanuma abbaa isaa mudatetu isa mudate namichi kun karaadhuma abbaa kootii darbe naa darba beelatu dhufe abbaa kootti nattus beelatu dhufe jedhe eessaan deeme abbaan koo jedhetu kara Gibxitti gadi bu'e jedhe innis gara Gibxitti gadi bu'u barbaade waaqayyo garuu karaatti itti dhufe Gerar lafa jedhamtutti elaamee jedhe dura isaa dhaabate karaa abbaa keetii darbe siin darba karaan dubbadhe sii darba abbaa keetiif kan darbeef angatiin dubbadheef malee gatiin Gibxitti gadi bu'e miti Gibxitti gadi bu'anii kan nyaataman baay'eedha Gibxitti gadi bu'anii kan kassaran baay'eedha asuma dhaabbadhu lafa onaa kana moo lafa onaa biyya Gerar jechuun biyya namoonni wal lolan yookaan immoo biyya wallaansoo qabudha namoonni biyya kana gaarii miti namoonni biyya Gerar ol jettee ilaaltee ni jenna maaliif na ilaalte namoota yeroo namooti Gerar namoota dubbii barbaadan namoota yeroo hunduma qocolloo jaallatan waanumati qabdeetitti bareeda waanumati hojjetteetti bareeda biyya wallaansoo kana keessa waaqayyo kedeni siif garuu asumattan sii dabarsa ishii bakka ergati jettee nan dhaabbadhe Geraritti hafe mucaan Yisaak Geraritti gaafaafu mucaa durbaa tokko qabatee jira mucaan durbaa kun hadha warraasaati garuu akkas jedhe gadi bu'ee abbaan koo hadha warraasaa fudhatee gaafa deemu obboleettii kooti jedhe anis obboleettii kootiin jedha sana booddee dhaqee taa'eetiyyuu obboleettii kootennaan dhiisanii dhumatu laalanuu gaaf tokko Abimeelikotu gar dallaarraan yookaan maskootiirraan gadi ba'ee ilaalu hadha warraasaatti wajjin taphata ture waliin qoccolu turan waan obbolaan waliin goonee wal godhaa turan namoonni kun gadi ba'ee akkas jedhe waamsisee ati jedheen hadha warraa kee taatee otuu jirtu maaliif obboleettii kooti jettee jennaani namoonni biyya kana yoon obboleettii kooti jechuu baadhe na ajjeesu jedheen sodaadhe eessaa koppii godhe beektaati abbaarraa koppii godhe abbaan kee gubboo nyaatee nama ta'e yoo ta'e gubboo nyaatiin qaba waaqayyo siif karaa istil iddoo abbaan isaatti dogoggoretti dogoggora bara waan waaqayyo siin jedhe irratti dabalteen jedhi waaqayyo waan godhu beeka Yisaak beela baqachuudhaaf magaalaa kanatti asokkuyyuu malee waaqayyo itti mul'atee karaatti kan inni itti dubbate inaman waaqayyo karaatti itti mul'ateetu abbaa isaatti abjuudhaan mul'ate isa kanatti garuu mul'atuma fide agarsiisa macaafi qulqulluun itti mul'ate dura isaa goree akkas jedhe harraa kaasee iddootti itti badaa jirtu dura kee dhufee haa dhaabatu ergamaa waaqayyo kan kee asiin miti jedheetu waaqayyo galgala kanaa kaasee dhufee siif haa dhaabatu si dura dhaabbatee garatti deemaa jirtu garatti kassartu garatti duutu ergamaan waaqayyo galgala kanaa kaasee deebii jedhee si haa deebisu harka kee kaasiti na dura gorii jedhi mee maaloo na dura gorii jedhi dabaliiti si dura goree kisaaraa du'aati si haa hambisu si dura goree si deebisee iddoo yaada isaa si haa bulchu Geraratti sokkee magaalaa Gerar kana keessa gaafa taa'u gaafa inni itti dubbatee as ture jedhu lakkoofsa 7 warri biyya sanaa waa'ee haadha manaa isaatiif isa qorannaan obboleettii kooti dogoggora ittime abbaasaa Abrahaam irraa bare kana iddoo waaqayyotti dubbate sana maal godhe hin buufate jedha macaafi qulqulluu yaada isaa keessa kan jiru Gibxiidha waaqayyo moo eessatti hafe jedhe Geraritti hafe iddoo waaqayyo siin jedhe moo iddootti barbaade sii wayya waaqayyo si dura haa dhaabatu inta'u waaqayyo amanii fudhu malee waajjira kana galuuf jennaan no achuman gala maaliin jedhin inta'u jennaan inta'u waaqayyo si dura haa dhaabatu jedhe hin deemtu jedhee si dura haa dhaabatu iddootti itti duutu akka hin galleef hin deemtu jedhee si dura haa dhaabatu iddootti itti kasartu akka hin galleef hin deemtu jedhee si dura haa dhaabatu Yisaak akka jedhe ergati jettee lafa onaa kana in ilaalu ergati jettee asumatti nafa mul'ati isaa achi miti Gerar miti mul'ata koo galmaan hin ga'anne jedheen qocolle ati barbaadana asuman ta'a Abimeelik hin dhufe namichi kun jiraachuu jalqabe eessa iddoo waaqayyo jedhe eessa lafa onaa keessa eessa iddoo waaqayyo taa isaan jedhe eessa iddoo naan ta'u jedhee yaadaa ture eessa iddoo keessan darba jedhee yaadaa ture achuma taa'ee eege
gaaf tokko Abemelek dhufee namicha kanaan akkas jedhe. Abemelek Yisaaqiin ati amma nu booddee dhuftee nu caala jabaatteetta. Nu gidduudhaa adeemii jedhee Yisaaq kanarratti achi adeemee Abemelek dhufee akka jedhe waggaan geenye merga ollaa dhaqee ati jedheen innani ikonoomikaalii nu caalteetta. Waan hundumaan iyyuu qabiyyee lafaa qabiyyee horiin kee baay'ataniiru manni kee baay'ate qabeenyi kee baay'ate nu caalte. Abemelek nu caalte jedhee itti wal lole. Maaliif namni Waaqayyoo walii gale yoomiyyuu caalee jiraata. Amen. Maaliif namni Waaqayyoon dhaga'u yoomiyyuu caalee jiraata. Amen. Iddoo Waaqayyo siin jedhe taa'i malee warra gaara jiru jedhaman sana hundumarra caalta. Amen. Maa inni jedheen Abemelek dhufe waa'ee namicha kanaa qorachuu jalqaban waanuma inni qabetu tasaakkaaf namichaaf. Maaliif Waaqayyoon dhaga'a? Maaliif iddoo Waaqayyo isaan jedhe taa'aka? Maaliif yaada Waaqayyoo eegaka? Maaliif Waaqayyo wajjin walii galtee qabaka? Namni Waaqayyo wajjin walii galtee qabu allayyaa keessa yoo taa'e iyyuu inuma horaa. Maal jedha Macaafi Qulqulluun biyya Geerar kana keessatti midhaan facaasee jennaan Waaqayyo dachaa meeqa godheef jedha. Lafa onaa keessa Waaqayyo dhageessee ta'aa jirtu sana keessatti dhibbaan siif agalu. Maal inni sababiin isaa yoo jette madaabaraadhaan facaasan jedhu yaada Waaqayyoo isaa dhaga'e jedhu. Maa inni yaadi kun akkamitti ta'e yoo jette waan biraatti dabalate kompozitii qaban jedhu yaada Waaqayyoo waan dhaga'eef. Yaada Waaqayyoo dhaga'e lafa namni sumuun hin arganne miliyoona sitti kennaa Yesuus. Namichi kun gaafa baay'atu gaafa guddatu warri Geerar Abemelek mootichi yoo fiif dhufee kedhe bayi gidduu keenya maaliif jennaan nu caaltee argamte. Galgala kanaa kaasee afurri caalma tokko sirratti haa dhufu. Qobaasaa baay'isee Waaqayyo. Jarri sun baay'eedha garuu hin xinnaatanii Waaqayyo garuu Yisaaqiin qobaasaa baay'ise. Qobaa manaa baay'ee obboleettii isaa malee homtuu bira hin jiru. Qobaa baatee kumaatamaan galta maqaa Yesuusiin. Qobaa baatee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana kumaatamaan galta ameen jedhe. ብቻውን አበዛው እግዚአብሔር በምድረ በዳ ውስጥ ዘሩ ባሌለበት ዘመዱ ባሌለበት የሚያቀው ሰው ባሌለበት በዛ ምድር ብቻውን አበዛው እግዚአብሔር ቆባሳ ሰባይ ሲዋቀ ማሊፍ ከን ሙለን ዱበ ሳት ያርኪዮ ጆጀቱ ጅራ አርከ ዋቀዮ ከን ጀደሙ ዱበ ነምቼ ይሳቅ ጀደሙ ከነ ዋቀዮቱ ጅራ ዱበ ከቲን ከን ሲፎጀቱ ዋቀዮ ሲወጅና ዳበት ማብነ ጅቡ ጀተ ጀናኒ ናን ኢዱበ ከላሊ ዋቱ ጅራ ኦቱ ሲጅበኑ ሰጫሉት ሲደበርሰ ኢየሱስ ዲኖን ከቢታ አሜሪካ ማፍቶኮ ቀበተቱ ጀደኑ ኩረቱ ኮረገሰ ሲዳባ ኢየሱስ ምንም ተቆይት እንነ ዱራጅሩ እንጫላ ተባለው ፍረት ራጂ እንነ ዱራጅሩ እንጫላ መጫፊ ቁልቁሉ ማልጀራ ዋቀዩ ዋንኒ ፈጫሰ መቃም ባይሴፍ ጀር ኤኙቱ ባይሴፍ አበሜሌክቱ ባይሴፊ ኦፊፍ ባይፈቴ harra kaase kan ke afurri baay'isu waaqayyoon bira cabsee adufu harki namaa kan keessa jirre baay'isuun harka waaqayyoo mana keessa maalif baay'atte maalif dabal maalif guddatte ittiin jedhan innaan amma lafa keenya gadhiisiti bay sokki jennaan lafa onaa sana keessa dhaqee taa'e horii isaa fudhatee ijoollee isaa fudhatee hin ariyatani iddoo gaarii dhaqanii ariyanna geessee lafa onaa keessa taa'e lafa onaa kana keessa kan inni taa'ee fi nama tachi taa'uu hin jaallatu iddoon kun duwwaadha lafti onaa kun duwwaadha lafa onaa kan fakkaatu daa'imadiidhaaf warqiidhaan kan guutame dhoksaa lafa jalaa kan baate albuuda lafa jalaa kan baate dingata geessanii irratti si irraanfatanii agalani namichi kun dhaqee kan inni taa'eef maaliif yoo jette namni tokko yoo achi hin jiru iddoo namni hin jirretti dhaqanii gataniin bayi iddoo kanaa jedhan nu gidduudhaa bayi jennaan otuma baqatu lafa onaa argate holqa citaa lafa onaa argate ijaan gaafa ilaalamu lafa onaati macaafi qulqulluun keessan sana keessa tiksoonni isaa yookaan warri horii isaa eeganu otuma horii eeganu bishaan barbaadu turan maaltu hin jiru lafa onaa keessa bishaantu hin jiru ture horii isaanii waan obaasan barbaadu waaqayyoon tokko tokko mee diinota keessatti takaasu eebba duriitti si baasa lafa onaa sana keessa otuu deemaa jiranii bishaan abbaan isaa Abrahaam kanaan dura qotee ture warri Geerara kun jala awwaalanii turanii bishaan abbaasaa bishaan gurguddaa sadiitu jala awwaalamee ture biyya kana keessa abbaan koo yeroo darbeetti bishaan qaba ture amma garuu lafichi lafa maaliiti lafa onaati otuma barbaadanii bishaan abbaasaa sana hin argatanii lafa onaati omtuun jiru namni argateen beeku Yisaaq bishaan isa kan abbaasaa kan ture tiksoonni horii isaa otuu eeganii argatanii qotanii bishaan isa jarri Geerar duraan abbaasaa jala duuchan kan deebisee quchisiise maqaa isa dura Abrahaam abbaan isaa ittiin moggaase sanaan immoo deebisee moggaase hojjetoonni Yisaaq dachaa lafa onaa sana qotanii bishaan argatanii tiksee warra Geerar kan Abemelek garuu bishaan Abrahaamin kana bishaan abbaa qabuun bishaan kun kan keenya jedhanii gatii isaan itti falmaniif maqaa bishaanichaa Eseek jedhee moggaase Eseek jechuun falmaa jechuudha bishaan hin argate jedha bishaan argatee maqaa eenyuutiin moggaasuuf ture jedha maqaa abbaan isaa durii
itti moggaase moggaasuuf ture. Kana gidduutti otuunni maqaa moggaasaa jiru dhufaniitu irratti falmuu jalqabani qocolloo jalqaban. Sana booddee akkas jedhe maqaa sakaleessaatiin baasu bakka. Qocolloo yookaan falmii godhateera waan ta'eef bishaan kun Eseeq jedheetan maqaasaa moggaasaa. Eseeq jechuun lafa falmii. Biyyi Geerar jedhamtu kun immoo maaliin beekamti? Qocolloodhaan, falmiidhaan, taggoodhaan, jibbaan ariyachuudhaan beekamti. Kanaaf biyya kana keessatti tokko ibba argatte jedhaniitu ariyatan. Lama Eseeq kana irratti bishaan abbaasaa irraa ariyatan. Namichi kun moggaa holqa Geerarratti galchanii tolee jedhee dhaqee galee jennaan bishaanuma inni argate immoo በጣም ቀኑበት ተናደዱበት. otuma isinitti inaafanii waan guddaadhaan si ficcisiisa Waaqayyo. Innottotu inaafanii meekkee harka kee ol kaasteetta miti dura koo isa caalutu jira jedhee maaloo ቀኑበት። ስለዚህ አውጥቶ ጣሉት። እግዚአብሔር አይጥልም እንደ ሰው። እነሱ ሲጥሉት እግዚአብሔር ደግሞ አነሳው። ይሳለፈውን አትገተን ይጀናን Waaqayyo bishaaniin kaas galgala kana waan namni ittiin ka'een beenneen ati lafaa ka'e. Irraa ariyatanii irraa oofanii deemi kan keenya jedhanii garuu bishaanichi bishaan abbaasaa ture. Waan tokkoon siin jedha abbaarruut ይልቅ ያባረሩት ወደ አለው ቦታ ገረሳን አርiyata jiran sanatu caala. Isan irraa ariyatame otoo hin taane jedhime maal isanitti ariyatamaa jiru tokkotu caala. Of dura buusime sagalee isanitti adeemaa jirutu caala jedhime maal ከተባረራችሁበት ምንጭ ይልቅ እግዚአብሔር እያዘጋጀ ያለው ምንጭ ይበልጣል። አምስት ጀራ መጫቢ ቁልቁሉን አምስት ደርቤ ቆቴ ኢሳ ኢረትስ ሎለቲ ካሰኒ መቃ ቢሻንቻሞ ሲጢና ጀደ ሲጢና ጀቹን አምስ ማል ጀቹዳ ሞርሚ ጀቹ የዋቀዩና ዶከ ጅራታዬ ለለበ ከነ ቦዴ ለፈትሲን ፈልመኒ ለፈትሲን ቆጮለኒ ለለበ ከነ ቦዴ ወርጉፈዶቲ ፋይ ለለበ ከነ ቦዴ ወርጉፈዶቲ ፋይ ድሬ ፈልሚ ድሬ ቆጮሎ ሲጢና ፈሰኪን ሲደበርሴራ ኤሴክ ነፋ ሲጢናኒ ነፋ fuula kee duratti wanti caalu tokko moo hin banamu. Ammas darbee qotee jennaan isa kana mormii irratti kaasanii achuma maqaasee mormii waan qabuuf sixinaa jedhee irratti baasa. Wanta mormii qabu jechuudha. Waanuma isaan irratti morman irraa galgala kana si buqqiseera. Isaayyaas 52 maal jedha beektaa? እናንተ የእግዚአብሔርን ዕቃ የተሸከማችሁ እልፍ በሉ የሙሲስ ያቀመስ አቻ ደሜ ቦለ ቢሻኒ ከም ብራቆች ኢሰረት ገሩ ነምኒ ቆጮሎይን ካፍኔ ከነ ይረት ኢኒ አማ ዋቀዮ ዶ በላኑፍ ከኔራ አኒፊ ማቲን ኮ ብይቻ ከሰት ማልታና ሂምባያና ሀርከ ከልካሲ ብያን ጅባመትናም ባያ ዳይሪ ማሎ ራሊያ ኪፎታ ሻማን ዲያሎባ ደዳብሲሰ ሲብራም ቢሰራ ገና ማካና ሲብራ ደዳብሲሰው እንሁም ነቀቡ ኢየሱስ kan qotusi kan dadhabu jar kan bishaan qotusi kan birii baasusi kan dadhabu jar deemanii dhufaniitu warri kaan Eseeq irratti biraafan warri kaan Sixinaa irratti biraafan inni garuu darbeedhuma qote. Waaqayyo ganama kana Rihooboot irratti si biraa deebisu. Namichi kun darbee qote namni hin jiru jedha. Akka jedhe Gooftaa Yesuus dubartittii ejjitu sanaan argee gaafa isaan ariyataa olii gadi gochaa fidanii dhagaa baatanii dura fiiganii kanas sii qophaa'ee jiru. Dhagaa kana hunda garuu anuma baattanii jettee xuruudha jettee. Watuma seen deemtuuti akanii bira dhaabanii akkas jedhanii. Dubartiin kun ejjituudha. Akka seera Museetti dhagaadhaan reebamtee aduutu. Yaa Yesuus atoo maal jettanii isaan kana sagaafataniif waan lama. Tokko yoonni seera Musee cabse Yesuusin qabachuuf. Zammaawii liyaarabu. Jarri kun ilaalcha ejjaaf qabanu kanadha jedhanii jara kana lamaan qabuuf turan. Yesuus garuu jedha gajjedhee afaan jarri hin beekne lafatti caafu. Waan inni caafe ammoo wana namni dubbisee bira ga'e hin jiru. Achi booddee akkas jedhe isin keessa namni cubbuu hin hojjenne an qulqulluudha kan jedhu dhagaadhaan rukutu jennaani jedhee gad deebi'e. Gaafanni ol jedhee ilaalu hundi isaanii jiru. Dubartii jedheen ennaani warra ammasi daddarbataa mandara sana keessa intaatu jedhanii fidanii asiin si dhaabani meerree jedhu. Hundi isaanii iyyuu hin jiru. Har'aa kaasee cubbuun keessii dhiifameera. Hundumti isaanii akkas jedhanii deebi'ani ani cubbamaadha. Irraa ka'eeraa cubbuun isaanii hundi isaanii ani maaloodha jedhanii deeman. Cubbuu ofirratti arganii cubbuu isaanii ilaallatu fudhatanii galanii manatti. Iseen garuu achuma jilbeenfatteetu dadhabbii seetii wajjiniin achuma teesseetu dadhabbii seetii wajjiniin warri kaan cubbuu isaaniitii wajjin gaafa galanu iseen garuu sagalee akka jedhu fudhattee galte har'aa booddeetti hin deebiin malee cubbuun keessii dhiifameera. Wanta tamma miilanatti baatu qocolloon qabu. Wanti Waaqayyo miilana sitti kennu qocolloon qabu. Wanti miilana abbaan keessii kennu qocolloon qabu. Tajaajilli miilanaa qocolloon qabu. Deemsi miilanaa qocolloon qabu. Hojiin miilanaa qocolloon qabu. Dhiiga maqaa Gooftaa Yesuusin irraa kaasee qocolloo sirraa xumuree.
dhufanii warri kaleessaa ari'atan. Hojjettoonni Isaaq dhufanii bishaan kan biraa isa qotame kana dhufanii itti mani. Rihooboot irraa namichi Rihooboot jedha. Isaan garuu kan biraa dhufanii otuu inni Rihoobotitti galateeffataa jiru. Naanna'ee inni kun qocolloon qabu. Inni kun qocolloon qabu. Otuu inni kana jedhaa jiru tiksoonni isaan daganaa dhufanii. Horii eegaa oolanii galgala deebi'anii otuu inni waa'ee Rihoobotiif gooftaa galateeffatu hin dhufanii akkas jedhan. Nuti bishaan arganneerra. Boolla bishaanichaa Sheebaa jedhee moggaase. Sheebaa jechuun kakuu. Saabee jechuun Rihooboot dachaa torbaa jechuudha. Rihooboot dachaa torbaa sirratti jalqabu Yesuus. Rihooboot bichaa beekta miti hoteela. Rihooboot bichaa beekta miti ati waldaa. Torbaan baay'isee Waaqayyo saabee lafa jala fidee sitti kenna. Saabee jechuun kakuu jechuudha. Saabee jechuun ana biratti immoo maal beekta? Waaqayyo lafa jala saabee. Isaan irraan ari'atu Waaqayyo immoo eebbasa lafa jala saaba. Otuma isaan ari'atan hin deema. Lafa jala immoo waatu saabama saduuqa. Harraa kaasee waan siin jedha. Dhoksee lafa jala saabee fidee miila kee jala siif kaa'u. Dhoksee lafa jala harkisee fidee miila kee jala siif kaa'u. Bishaan kakuu qajeelchu maqaa Yesuusiin fidee si jala haadhaam. Ana jibbitanii of gidduudhaan abaastanii maaliif ana bira dhuftanii jedhee isaan gaafate diinota isaati. Isaan immoo deebisanii Waaqayyo si wajjiniin akka jiru ba'eessa goonee argineerra. Harraa kaafnee bishaan kakuu akka argattes dhageenyeerra. Anaaf si gidduutti kakuun akka dhaabbatuuf dhufneerra. Ati amma namaan otoo hin taane Waaqayyoon eebbifamteetta. Akkuma nuti safara keessaa otoo sin ajjeesin lubbuudhaan nagaadhumaan deemi jennee si ari'anne. Adaraa gaabarri naa dhufeera jettee amaana irratti hin hojjetin jedhee. Nyaata isaaniif qophaa'e hin dhiyeesseef. Isaanis hin nyaatanii hin dhuganeera. Diinonni kee dhufanii kooluu sitti galu. Kaleessa ari'atamaadha dheengadda ari'atamaadha amma garuu sitti baqatama ameen jedhe. Diinonni kee sitti baqatanii maqaa Yesuusiin. Diinonni kee sitti baqatanii maqaa Yesuusiin. Weeroo laaraa diyaanoo faalaa dabaasa. Akkas jedha Waaqayyo. Qobaa kee biyya sodaachifta kana booddee. Ilaa ergaan si qaba. Kaleessa qobaadha jedhamtee ari'atamta. Kaleessa firan qabu jedhamtee ari'atamta. Kaleessa homaan qabu jedhamtee ari'atamta. Qobaa kee biyya si sodaata kana booddee. Qobaa kee nama biyyaaf barbaachisu taata kana booddee. Qobaa kee biyya dhufee kooluu sitti gala kana booddee. Akkas naan jedhe Waaqayyo. Namoota baay'eedhaaf kana booddee lafti qocolloo hin xumuramaa. Namoota baay'eedhaaf kana booddee lafti boo'ichaa isaanii hin xumuramaa. Bishaan qocolloo si xinaa bira sin dabarsa. Jireenya mormii Eseq bira sin dabarsa. Rihoobotiin iyyuu ansi tuffadheera. Saabee yookaan Sheebaa bira dhaqee sin dhaaba. Bishaan Waaqayyo qotee eenyullee duuchu. Eebba irraa jibbamte kan caalu Waaqayyo dura keetti qopheesseera. Balbala namni bira dhaabachuu hin dandeenye. Diinonni kee dhufanii kan kooluutti galani sii baneera.